الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها العلماء أيها المشايخ أيها الدعاة أيها الآباء والأم أحييكم بتحية الإسلام وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا دكاترة كينيا مفتيلي إثيوبيا علماء إثيوبيا أكسما بكبوتا مجلس فيدرالا مجلس أوروميا مجلس فنفنة شجر أبوتي كابينيا درجوتا هدا جالا لتا أوروميا را أنا قندالا راكاتني سجنتا كنا شراتني قبيسو قبنا يتني همّا كسي بعد تني غلاني دي مغلانا تاو دمك ساجرني ورّا على توتا في النجرة نولي دمك فتني لتا بها غوتني جدو غلا غوتن ولو ما غلت الردي بيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروتوكولين إيجا سلاتي سا gadis olis wa mama turesan sesirreessati keessa fudhadhaasin hunduma saabeeytu waan ta'eef jechuudha. Amma bootichi boota protokoliiti tuwaa maa ollee baay'ee nutti tola ture. Hojichi immoo protokoliin barbaadu niyyaa barbaada. Hojichatu hojii quraanaati. Hojii diinal islaami. Hojiitti yaadanii qaamaa qalbiidhaan hojjechuu barbaachisu. أجر كينيا أمانة نرجر وأمانة غرغدة. ربي القرآن دبته إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا جل رب. أمانة القرآن ربي انتبه دتشي سمي وأنور غرغدة رفيده laphee baatanii didanii jedhanii sodaatanii waan kana fuunee bakkaan ga'uu dhabnaa laata jedhaniiti malee ajaja rabbiin mormuufii miti. Ashfaqna minhaa wa hamalahaa al-insaan. Ilmi namaa aangoo irratti wal saama waan ta'eef aangoo see fudhate quraana. Aangoo see baadhate. Innahu kaana zaluuman jahuulaa jedhe rabbachuma. Ilmi namaa wallaalaadhaasi lubbuu ofiis ofumaaf of miidheenuun jedha. Egaa baadhannee amaanaa kana yoo ofirra hin dabarsin abbootiin keenya carraa sagaduus, carraa nagaduus, carraa barachuus, carraa barsiifachuus sharaateen itti wal ga'anii qur'aana waa'ee qur'aanaa mari'achuu dhiisaati muka jalatti wal ga'anii waa'ee qur'aanaa mari'achuuf carraa utuun argatin nu qaraasifatanii asiin nu ga'ani ka du'anii rabbi rahmataa godhuufi ka jiran rabbi umrii nuuf dheeressu. Nuti hoo warri taraan dhufee nu qaqqabe kun maaltu nurraa eegama isa jedhu san كقرأ أكا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أني أمري كو قرآن في نفكن جدي غافا فتي بودا الدنيا كن أنغو إسلاما كيسا يرو غلطو كيست يرو ورقيني في بيت منغستين أركا مسلما غلو كيستي أفا غباني قرآن كراسي سودان أسينونغان الرجودان صحابوتا دعوة قتشوفي قرآن كراسي سورت أوف مدبني أبوتين كبينيا رسول الله وجدين عليه الصلاة والسلام غافرك كناترني ربي مو نصري كنفي كبينيس أنغوس كنفي مو كبينيا وفيدا gariin
qixxee qoodee kennee gariin immoo guutuma sii kennee gariin immoo rabbi laaffifnaaniif madrakii tokko irratti yeroo sadii ka kenne fa'a. Madrakuma tokko irratti akka sayyidina Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu ardaa yeroo sadii ofiin of awwadaaddaree jechuudha. Gizee rakkoo diinii kana nassaranii dhufanii asiin nu qaqqabsiisan. Kanaaf ummata keenya Oromiyaan bakka baay'eetti markaza barbaachisaa, bakka baay'eetti markaza noormaalii quraanni qofti keessatti qaraamu qofatu hin taane lamaanuu ka keessatti baratamu. Keejii qabee hamma preparatoriitti akaadaamiin ka keessatti qaraamu. Keejiidhaa qabee ibtidaayyaadhaa mutawassita saanawiin ka keessatti baratamu. Bakka baay'eetti nu barbaachisa. Keessaa immoo Wallagga irratti baay'ee nu barbaachisa. Uummanni Wallaggaa cimaadha. Uummanni Wallaggaa walumaa galattuu cimaadha. Keessaa muslimni Wallaggaa hamileen isin qabdan ba'aan isin baataa turtan amma nuu gale sadurii caala. Ani liixa sirriitti hin beekaa waan ta'eef utuun gara waa'ee majlisaa yeroo majlisa morminu keessas Wallagga keessa deemee daawaa godhaan ture. Liixa Wallaggaa gaaf tokko Gimbii qophaa koo deemeen akka carraa ta'ee bakki itti waamame warri Wallaggaatu sagantaa sana waamame. Warri Gimbiitu waamamne. Gimbii dhaqeen Sheekh Huseeniin muhaadaraa tokkotu borjiraafin dhufeen jedheen masjiida jira. Har'a daawaa nu godhedhanii masjiida tokko nu geessan. Halkan uummanni nutti baheetu daawaa goonuu Gimbiitti. Gaafa bakka hoteela qabanne buluudha ishaayii salaannee gadi baanu karaan cufameera daandiin. Karaa cufama yeroo sana yeroo daandiin cufamu sana waan ta'e. Hoteela galuu dadhabnee masjiida bullee jechuudha. Subii ummanni masjida naa hojii bule qixqixii halkan walitti daawaa godhaa bullee maallaqni sabasaba rabbii bar hikmaa godhaa bar baadiyyaadha bakka nuti dhaynu magaalaa maali gand gabaa jimaate yuubdoodhaa gad gabaa jimaate dhayna darasaa tokkon achi qaba kanuma waa quraanaa haffazee anuu darasaadha ijoolleen zamanaa ijoollee horatti mitire darasaan zamanaa daftee darasaa horatti waan ta'e ka achi qubsiifne tokko jira jechuudha. Gaafa achi dhaqnu qixqixii sadii uummanni magaalaa Gimbii naa wajjiniin isa nuti Allahu akbar jedhaa deemnu uummanni maayin ganjii keessa yeroo dabarru gabaa maalii jimaatee san yeroo dhaqnu faxinoo jira yeroo sana faxinoo nu kabbabe jechuudha. Makiinaa sadiin eessaa dhufan jarri kun jedhan. Akka carraa ta'e keessummaa gubbaadhaa dhufe jedhu yeroo sana ollaa bunnoo beddelleetiin dhufe gubbaadhaa dhufe jedhanii waan na affeeraniif gubbaa kana garuma Finfinnee faasanii xiqqoo yeroo tokko tokko of jajjabeessuunis gaariidha. Yeroo jijjiiramaa sana reefi jijjiiramni mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti dhufa ammallee federaalliin jijjiirame. Anis kaasettiin garagalche dafee. Sini galaara. Kaasetti kan rukutanii garagalchan sana maanuwaalii beeytu sin dafeen kaasettiitti garagalche daawaa gara biraa. San booda warri faxinoos dhaggeeffatanii bulchaa aanaa dhufee dhaggeeffatee bulchaa aanaa madirakii irratti affeeree lafarraa fuudhee lafa gabaa jimaateerraa lafa kunnee madrasaatti ijaarrannee fuunee ummanni dhaqe hundi aarsaa kaffalee jechuudha. Kaan qorqorroon iyyate haqiiqaa dubbachuuf waa kennuu irrattis cimaadha ummanni Wallaggaa. Madrasaan amma walillahi alhamdu iddoo san jira jechuudha. Jara keenya abbootiin qabeenyaa dhalattoonni Wallaggaas ta'e kan Oromiyaa Baaleerraa Jimmarraa Finfinnee keessa ka jiraatan ka amma as jirtan hundumti keessanuu wanni kun ambaasaaddara taanee Wallaggi mataa wallu qabaa jira waan ta'eef nuti immoo jabaadha jechuuni nurraa eegama. Rabbi nu haa gargaaru. Ustaazonni keenya as jirtan warri gurguddaan as jirtan ummatas nuu kakaasaa du'aayis ulamaayii keenya immoo xumura irratti affeera nuti isinii hojii jirraa Wallagga
yoo humna qabaanne humna keenyaan yoo qabeenya qabaanne qabeenya keenyaan akka majlisa Oromiyaattis immoo maal isinuu nu gargaaraa jirtu godinaalee Oromiyaa keessa Baaleetti aansee lammaffaa kan bahe akka Wallaggaa akka godinaalee hundaatti kan waancaa fuudhe Wallaggaa beeka takbiir majlisa Oromiyaa fooqii bituuf jechuu kodha asittuu isintu nu utubaa jira rabbi sina utubu isin hojii jirra isiniin jechuun barbaada hazaa billahi tawfiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamoo pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaa Sheek Qaalii Muktaariin kabajamaa ulfaadhaa isaaniin jenna gara fuulduraattis ijaarsa piroojeektii kana osoo hin dagatin hojii mana maree dhimmoota islaamummaa Oromiyaa keessaa tokko godhanii qabatanii riivaanii hanga kutanitti abdiin isaan eegnaa galatoomaa isaaniin jenna.